kallattiin waan itti deemaa jirutti naa dhufteeyyu globalization keessatti wantoota dhufan keessaa gabaan tokko ta'e Ameerikaanis gabaadhuma nu bitan keessaa bitatti nutis gabaadhuma Ameerikaan bitattu keessaa bitan nuti garuu birrii hin qabnu doolaaraan bitanna doolaara garuu hin qabnu doolaara jireenyi keenya isaanii gadi biyyoota kana wajjin gaafa deemte garuu diinagdee haga hamma diinagdeen kan kee danda'u sanaani jara sana wajjin deemtee bitachuu ati hin dandeessu diinagdee isaantu qaba ati hirkataa akka taatu si gochaa biyyoonni hiyyeeyyiin kun yookaan biyyoonni guddataa jiran kun akka hirkataa ta'an gochaa kanaafuu amma biyyoonni wanti kun waan danda'anii wanta sana gabaa sana keessa galuu hin dandeenyeef isaanii danda'e jecha qabeenya qaban albuuda qaban oomisha qaban isaanii akkuma jirutti dheedhii isaa jara sanaa kennanii jara sanirraa ammoo waan oomisha gosa keessa oomishamee irraa fuudhaa jiru sababni isaas wanti sadan qaban waan ta'eef kana keessatti amma jedhu kun ba'aa baachaa jiru moo globalization irraa fayyadamaa jiru jechuu dandeenya. Akkanaafuu globalization jecha ani dollarization jedhanii taphni kee doolaaraan ta'uu beekamaadha. Fayyadamaa jira moo fayyadamaa jiru yaadichuu yeroo dhufu jalqaba iyyuu namni caalutu yaada san buqqisa yeroo hundayyuu kan irratti walii gala. Wayita kapitaalizimii isin jedhanillee garee caalee wayitu kapitaalizimii kana fida. Sooshaalizimii jedhanillee garee sanaan kan mormu kan si caalu wayitu yaada kana fida. Globalization kan jedhanillee sadarkaa kana kan ga'aniif yoo si koloneeffatan barri kolonii dhumeera. Ariine maalii yoo taane injifanne addunyaan bilisa taateedha. Waa'ee koloneeffatummaa sanniif yoo kaasu sirna koloniisan. Tooftaan tokkittiin itti fayyadamnu yoo akka Chaayinaa dhufne niyoo kolonaayiziin jedhanii akka Chaayinaa dhufte sirriitti hojjette. Malli biraa maaltu jira globalization. Maali mandara tokko haa taanu walaa amma nu waliin haa hojjennuudha jalqaba. Dhugaan jiru isa kana. Ammanna isaanii jalaa eegan baanee immoo maafi sammuu keenya itti fayyadamneedha kan jechaa jiru malee wayita si ammatanuu isaan si koloneeffachuu kaayoo jedhu sana kolonii irraa baanee irraa waan jedhaniif waan irraa baanee ittiin deebinuu jecha waan taateef maqaa jiranii globalization ittiin jedhanii si ammannaa mandara tokko taanaa waliin hojjenna ittiin jedhan sirraa yaada isa fudhataa jiru. Kanaafuu miidhaa jira jechuudha. Miidhaa kumaatama qaba. Advaanteejii isaas maaliif fayyadamne nuti? Advaanteejii isaa argaa jirra. Har'a asteettee Skypein obboleessa kee fuula laalaa duraanii bilbila ammalee hin argitu amma immoo fuula laalaatii waliin haasaa jiraata amma tana maallaqa naa galchitti amma dhayxee fudhataa jirta amma tana biizines kaardii kee fudhattee dagoota amma tana ATM keetiin everything advantage isaa qaba dhaloota ammaa keessattuu kan meetira yookiin kiiloomeetira 5 lugaan deemuu hin dandeenye kana duraanii kiiloomeetira 3-4 deemu yookiin 30 deemu so gaangee yaabbatiin deemu san har'a baajaajii meetira 50 birrii kafaltee yaabbattee deemta. Ila teknolojiin deemaa deemu dadhabbiin kee diqaannu gara proportionate wanno this inversely proportional wanno ta'aa deema teknolojiin dabalaa deema quality'n cimmaa kee gadi kilaan godhaa deema maaliif isa fayyadamu as taa'eetiin bakka ciiseetti tuquu barbaada malee dhaquun barbaadu waan ta'eef isaan sunniin simple TV harkaan sagalee dabaluu remote wanta hojjetaniif maaliif jalqaba kan hojjetan sagalee akkanatti dabaluu dadhabbii wanno godhaa deemaa jiran isaan salphisaa deemaa jiran kunniin maa dhufu jechuun qabnudha. The way we use it is very important. Look at what they look about. Kophee fiduun isaanii sun so kophee sadarkaa adda addaa fiduun waan biraati. Garuu gogaa keenya sana teknooloojii isaa fayyadamee gogaa sangaawwan keenyaatiin kophee hojjechuu dandeenya nuti asitti. Nu dhufee mana keenyatti nu ijaaran jiru warshaa isaan nu saamuuf dhufanii nuti ammoo jijjiiruu dandeenya harkaa malee kan jedhu globalization jalqaba iyyuu ajandaan isaa dorgommii walqixa akka ta'uuf osoo taane dorgommiin the rich gets richer the poor gets poorer seerri isaa akkasi. Yet soromni warri sooreyyiin ol kutu warri kun ammoo lafa keessa gadi seenuudha jalqaba hojiin isaa. Nuti immootu jalaa miliqaan jiru jalaa bahaan jiru kallattii hundaan dhufanii jira kallattii hundaan nu marsanii san keessa garuu reessi godhuu dandeenya fakkeenya amannoo haa kaasu waa'ee Oromoodhaa haa kaasu. Waggootan 20 maalii yoo kanneen keessa waa'ee waaqeffataa yaadamtu har'a garuu international waaqeffataa assembly qabna. Aadaa keenya ganne jechaa jiraan teknooloojii san fayyadamnee garuu aadaa keenya deebisaa jirra akka nuti kaasuu dandeenya. Har'a waaqeffataan Itoophiyaa keessatti as a religion recognize godhanii musliima taatanii kiristaanota taatanii waaqeffattoota taatanii baga geettan ittiin jedhan cabsitee baateerta maal fayyadamnee teknooloojii san fayyadamnee deebinee baanee irraa dhagachaa Oromoon advaanteejii jijjiiraa jira waan sana. Biyyoonni hiyyeessi kuubanis akkas jijjiiruu danda'uudha kan jechaa jiru. Jalaa bahuu hin dandeenyu jalaa bahuu garuu kan dandeenyu yoo sammuu keenya san itti fayyadamne sammuu qabna. Sammuu qabu san garuu fayyadamuu dandeenya.
Ayyee gaaffii dhuma isa gaafadhe kanan si gara keettis deemee si gaafadhe. Teknooloojiin jira. Si dhufeera carraan amma gabaa tokko keessa jirra. Wanta teknooloojii abbaa fedhe yoo Ameerikaatti oomishame nutis bitachuu dandeenya isaan waan oliin meeshaas akkasuma yoo nuti wanti qabaallee warshaa dhaaballee akka isaanitti sochii keenya meeshaalee keenya piroosu godhachuudhaa fi muuxannoo bakka irraa qoodannu jira. Zeroo duwwarraan kaanu bara giloobalaayizeshinii bara addunyaa waa waliin dhufteef. Nuti maaliif kanatti hin fayyadamne maaliif isa kana balaaleffanne isa kana fayyadamuu hin dandeenyu? Hin danda'ama garuu amma fakkeenyaaf akka anu harkaase kanatti nati kaasti kun maal taasise waanuma namni hojii malee nuu kenne sana nuti sanuma jala deemnee ta'u maal gochaa deemnaa sanuma cufataa deemnaa jechuudha. Namni hojii malee nuu kennaa deema nuti immoo sanuma jala deemnee cufaa deemna malee ofii keenya wanti nuti hojjennu hin jiru. Kana hojjennu inni kun kan natti fidee jira ani immoo karaa kana fakkeenyaaf waa'ee waaqeffannaa kaasee ture. Waaqeffannaa akka addunyaatti akkatti deebisnee akkas gochaa jirra amma akkas gochaa jirra amma maal ta'aa jirra waan kana dura gannee sana funaanaa irra jechuudha duuba deemnee funaanaa jirra malee of dandeenyee waan sana hojjetaa jiru ammas immoo giloobalaayizeshinii kun haala kanaan yoo itti fufe sanuma waan harcaafne sana funaanaatti fufna malee ofii keenya wanti nuti hojjennu jiraachuu hin danda'u hin ulfaatu akka fakkeenyaatti sii fudhachuudhaaf waa hedduu kaasnee ture dura namummaa qaba taasa ati fakkeenya waan haadha kee abbaa kee irraa barte tokko qabda akkuma namummaatti jechuudha waan mana barnootaatti siin kennamu waan eessattuu siin kennamu san dhaabta wanti gara biraatti sitti dhufu san ammoo san si harkaa balleessa har'a guyyaa baalentaa guyyaa jaalallee wanti jedhanii waan kun diddiimtu kana fakkaatu kana uffanni kun magaalaan kun sana fakkaata kan biraa fuutii muka mataasaa muka biyya alaatii biyya keessa galchinee biqiltuu magaalaa kana keessa deemee ilaali. Biqiltuun tokko maqaa isaatti beektu hin jiru. Eessaa akka dhufe maal akka ta'e hin beektu. Biqiltuullee biyya kana keessa galchaa jira. Keessa galchuu miti magaalumti kun iyyuu immoo magaalaa kooti jettee to'ate dubbachuudhaaf mallattoo tokko hin argitu. Afaan katabamu laali. Duraan Chaayinaa gaafne. Chaayinaan hedduu jabduudha kanarratti waan cufteef jechuudha. Amma innaa kana laallu maalni afaan har'a ganne kana mallattoowwan har'a ganne kana haala uffataa haala nyaataa haala maalii waa hedduu har'a ganne kana san booda deemnee funaannee deebisnee bakka itti deebisnaani waan tokko dhuguma kompiitarriin barbaachisaa kun kaasee qawween illee bakka itti barbaachisu qaba har'a sana mormuu yookaan immoo balaaleffachuu hin dandeenye garuu wanni nuti akkasitti galchaa jirru kun waan of harkaa qabnu sana hunda isaan hubachiisaa jira. Waan achiin dhufaa yookaan kanaan nu gachiisaa jira moo nutu gataa jira. Isaan qabatee dhufa amma naan siin jedhu maalinni fakkeenyaaf siyaasuma keessatti tokko lama waan isaan nu ida'anii fakkeenyaaf nuti gadaa qabna jenna gadaan marsaa shaniin akkasitti miseensa 5 qabaa kana qaba waggaa 8 aangoo irraa fuudhaa kana qaba kanaan beekama. Garuu isaan bakka sanatti tarmii tokkoon namni tokko pirezidaantii yookaan muummee ministeera tokko waggaa 4 bulchaa waggaa 5 yookiin waggaa 6 bulchaa jedhanii achiin yookaan yeroo sun fudhanneera. Sila waanuma ofii qabnu sana otoo amma filannoodhaan bara kana filannoo geggeeffama. Namni ganda hundatti namni abaluu jettan harka baasaa gandatti harka baasee fide maal godhaa waraqaa kana hunda duubaa itti maxxansee maal godhee fide gandatti sagalee ni daabe tokkoffaa sagalee atu hin dandeessu. Sababni isaa waraqaa kanatti dachaas ta'e korojoo sana keessa galchite eenyu akka lakkaa'u maal akka godhu namni ganda isaa irratti bulchaa gandaa jechuun akka araddaa isaa jechuudha. Harka baasee abaluutu naa ta'a sagaluma sanatu walitti dhiyaate. Filannoon har'a jennu natamaa kana jennaa korojoon akkas ta'aa sun hin jiru. Ajajjoonni ta'anii jiru inni harka baasee mataa isaallee taa'ee lakkaa iftoomina ta'uu danda'a. Maal finne nuti tokkoffaa icciitiidhaan kana ta'uu icciitiidhaan sagaleen qabamee too korojoo keessaa buusan sana finne maanni karaa tokko maal finne jechuudha of jala bu'aa sagalee keenyaallee to'achuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf waan akka rakkanaallee fidee dhufuu danda'a. Asirratti garuu osoo sana fidin lakkoofsa uummata hubannoo keessa galchuun dirqama. Oromoon amma afaan Oromoo malee Oromoon jiru jechuun illee rakkadhee waan taateef Oromoon dura jedhu akkasii it is the best way. Haqi isaan sammuu nu caalaan kan kaasuun tokkittiin jirti. Baay'ina uummata hubannoo keessa galchaa.
odaa nabi irraa gahandiin gara bahaa fi lixatti facaan wiirtuuwwan odaa bultumii odaa bisilchichaan kaanii fi yeroo yeroon akka wayita uummanni lakkoofsi xiqqaa waliin dhufuu hin danda'u waan tureef wiirtuu adda addaa wayita kahan this is what I'm saying kan jechaa yeroo kana globalization kunniin walitti akka dhufu taasisedha kan jedhu keessattuu bilisummaa Oromootiif gumaacha buuse tokko irreecha arsaditti kabajuudha kan jedhu waan kanaaf odaa nabeeti seentarii waan taate wiirtuu suni dura osoo taate in dhuftu bultumii odaa roobaa walaa bo'achi odaa dulluqii odaa bulluqii odaa bisil wiirtuu qoodanii jira maali baay'een uummata akka durii isaan dhufuu waan dandeenyeef kaanii jira miti amma immoo waliin dhufuu yoo dandeenye very simple nam miliyoona 7 yookiin maaltu dhufa irreecha arsadii bishooftuu irratti thanks to technology gaafa dilbataati walii jettee yoo barreessite dilbata gaafasii hundi dhufa uffata aadaa uffata maalitti jirree jirra globalization sana welcome garuu adjasti godhadhaanii gara fi yoonnoo kiyyatti barbaade globalization dhufee jira isan maaliif xiqqoo gara wannoo keenya majjuu dadhabnaadha kan jedhe malee kan bosonaan jedhe all the problems kana wal qabate all the problems even warri animal warri western reset globalization terrorism nuti fidee siin jedhu shorkeessummaa asuma taa'ee intarneetii ala isaa qacara beeta ingilizii keessa ISIS nama tokko wannoo godhata recruit godhata qacareetu naa'oosii jedhee hojii hojjeta taa'ee it is what globalization has brought terrorism kan dabale globalization keessa siin jedhu warri lixaa fakkeenya isaanuma warri guddatan jedhu insecure taanee jirra maaltu insecure godhe globalization nageenya keenya nu harkaa butee jira jedhu nu dhiisii warri hundeessee warri waan kana maddisiisee isa kana qaba argaa jirra siin kan jenne garuu nuti isa gara keenyatti maan jijjiirreedha globalization faayidaa globalization fide keessaa tokko addunyaa waliin dhuftee garee garaagaraa uumattee waliin hojjechuudha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jira gamtaan Afrikaa akkasumas European Union biyyoonni kunniin gamtaaleen kunniin yeroo biyyoon mootummoonni abbaa irree ta'anii biyya uummata rakkisanii gidduu seenanii dhufanii hanga mootummaa jijjiiruutti uummata sana hanga mirga akka uummanni sun argatu gochuutti keessa galu kuni faayidaatti ilaalamuu hin danda'u. Karaa tokko ilaaluu dandeessa. Kana wansiin jedhu har'a mootummaa keessa naqeeqtee mootummaan kun kana balleessee kana tolcheera jettee karaa feesbuukii, karaa televezyiinii, karaa reediyoo, karaa gaazexaa, karaa garaagaraatiin himuu dandeessa. Sun akka tokkotti ilaaluu dandeessa. Haa ta'u garuu globalizationin kun yookiin teknooloojiin kun akka ittiin babal'atiin miidheeraa jettee olaalte fakkeenyaaf warra tarkii bara otomaanotaa keessa tarkiin addunyaa irratti gurra akkamii akka ishiin qabdu dhageetti akka ishiin addunyaa irratti qabdu ilaaluu dandeessa. Hedduu beekamti garuu amma hin jirtu jechuu dandeessa. Bara durii warra Mesopotaamiyaa kana ilaaluu dandeessa. Teknooloojii isaan qaroomni isaan addunyaadhaaf isaan fidan hedduu fagaataniiru. Barsana keessa yoo fudhatte aangoo yoo fedhan dhaalaan darbanni tokko waggaa 30-50 bulchuu danda'a. Uummata jiraatan biyya isaanis qabatan siin jechuu kooti. Karaa biraatiin yoo ilaalte dirqama waggaa 5 yookaan immoo waggaa 4 waggaa 6 aangoon darbuu qaba. Isa kanatti dimokiraasiidha jennee sammuu keenya waan amansiisneef malee waggaa dheeraa aangoo irra ture uummata sana yoo tajaajile uumamte jechuu dandeenya. Gaadaafi waggaa dheeraa aangoo irra ture bara gaadaafiin aangoo irra jiru gaannaa odeessan uummanni sun bishaaniin kaffalu, elektiriikii ibsaan kaffalu, tajaajila wal'aansaatiif hedduu gatii rakkasaa akka ture har'a Liibiyaan maaliif rakkishin jirtu ilaaluu dandeessa. Maaliifi waan addunyaan qabdu kan ofitti finna jedhanii kana keessa galan. Yeroo baay'ee amma biyyoonni lixaa kun Chaayinaa kanan doorsisu, warra Kooriyaa kaabaa kanan doorsisu, gara Iraan kanas hin doorsisu. Kana waan isaan barbaadan waan qaban sana achirratti fe'uu barbaadaniiti. Otoo amma Ameerikaan waan qabdu kana Chaayinaa irratti fe'ee Chaayinaan kana argachuu dandeessi jechuu dandeessa. Chaayinaa keessatti filannoon geggeeffamu shangoota taa'ee yookiin paartii sana taa'ee waggaa 10 akkasitti hogganoota isaanii jijjiiran. Chaayinaan har'a addunyaarraa sadarkaa lammaffaarra jirti diinagdeedhaan. Kanaaf dirqama waan teknooloojiin kun yookaan immoo globalizationin kun gara sanatti hin dhumneef mootummaan aangoo irra jiru kun akkaataa kanaan aangoo irra ture uummata miidhe. Inni bakka dimokiraasii waggaa 5 filatamus miidhuu danda'a. Innis miidhuu danda'a. Dirqama waan kana ta'eef miti jechuu kooti. Kanaaf har'a as teesseetoo mootummaa qeequudhaaf waan rakkatti sana himachuudhaaf addunyaa irratti dhageettummaa argachuudhaaf gama sanaan faayidaa qabu. Garuu immoo waan kun dhabameef diktaatarri aangoo rakkatu taasiseera isa jedhu kana godha.
Globalization yoo hafe amma addunyaa kun gara tokkotti dhufteetti teeknooloojiin guddatteetti gama immoo babal'inni magaalotaas baay'ateera warshaaleen baay'ataniiru kun immoo jijjiirama qilleensaa qabatee dhufeera qabeenyi uumamaa biyyoota guddatan keessa jiran dur keessaa akka baay'eera kun dhumeera kunis santi ta'eera kan Afrikaa fi biyyoota hiyyoomanii keessanis amma baara addunyaan tun gara globalization kanaan wanti wanti addunyaan fixataa jirti qabeenya uumamaas fixataa jirti laftis jijjiirama qilleensis badaara gara fuulduraatti garamitti waan deemsitti fakkaata. Egaa wanni kun garuma isa humna qabuutti waan deemaa jiru fakkaata. Yoo akkatti ilaalte biyyi humna qabu teeknooloojiidhaanis gama biraatiinis kan humna qabu akkuma barbaade harka keessatti galfatee sanumaaf gara bitamuutti kana ta'ee deemaa jirtu. Yoo biratte Ameerikaa dhagaa yeroo baay'ee addunyaa kana mataara kan teessu sadarkaa jalqabaa irratti biyyoota 195 dhaabbanni biyyoota gamtooman beekamtii kenneef keessa biyya 163 ol keessatti humna waraanaa qabdi Ameerikaan. Kana biyya addunyaa hunda kana qabatte. Addunyaa irra gara biyya 30 wayii 40 waan akkasii qoqqobbii diinagdee irra keessatti. Kan naasin jedhu hundumti keenya harka isaan keessa jirra jechuudha. Kanas humna qabuuti. Akkuma sana immoo teeknooloojiiwwan maddisiifaman kana akka ishiidhaaf ta'utti amma fakkeenyaaf Chaayinaa harka butuu maaliif barbaaddi? Bilbila moobaayilii Huawei kana qaba jettee hambiraafuuti Google irratti yookiin immoo appilikeeshiniiwwan Ameerikaan hojjette Huawei irratti akkan hojjenne kana maaliif barbaaddi? Akka of hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf inni deemee maal ta'a nuti akka duraan kaase waan waggoota dheeraa jaarraa meeqa dura qabnu akka aadaattis akka garagaraatti waan qabnu sana isa kana harcaasaa deemne faanuma isaanii hordofuun keenya waan hafaa jiru hin fakkaatu. Tarii humna qabaannee maddii isaanii dhaabannee isaa wajjin qixa wanti hojjechuu dandeenya osoo jiraate sanaaf sila baay'ee wal hin dhumnu ture. Kanaaf ammas rakkoo kanatu mudata haa ta'u garuu namni hamma danda'etti waan hundaan waan isa ilaallatu hundaan osoo of ta'ee akkuma isaatti osoo jiraate gaaffii makaanaan siif kaasa. Amma globalization akka dhiibbaa qabu waatis ittiin qabdu dhiibbaa isaa kana dandamattee addunyaan kun gara kamitti waan deemsisti fakkaata yookaan immoo akkamitti akka dandamattu si fakkaata addunyaa kanaaf carraan gara fuulduraatti jiru maal jettee yaadda? Globalization addunyaan to'ata shakkiin qabu garuu immoo cimaan achi keessatti ammallee aadaa ofiitii fi duudhaa sodaa bosonaan duratti kaasee dandamachuu danda'a. Sammuu ati qabaannaan biyya dur jirtu dhiisi aadaa dur jiru dhiisiti warri hin jirre biyya hundeesse Israa'eloonni sammuu waan qabaniif malee biyya hin qaban biyya hundeessan sammuu jiraannaan sammuu qabaannaan globalization jijjiirtee aadaa keellee osoo balleessin globalization osoo furaan dhibin itti fudhanna waan taateef ani kan tilmaamu globalization ummata cimaa yoomuu fayyada hawaasa diinagdee xiqqaallee ta'e jecha cimaa taanaan si fayyada cimaa taanaan si balleessa garuu irra caala globalization biyyoota hedduun balleessa deemaa. Kabajattoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya akka feetee har'aa dhimma globalization irratti yaada gamaa fi gamanaa kaafnee irratti mari'anneerra irratti solfalmineerra yaadni gama kanaas ga'eera gama lachuutu yaadni jira gamni lachuu sababa qaba yaada dhiyeessisanaa fi kaayyoon qophii keenyattis yaada gamaa fi gamanaa waltajjiitti baafnee irratti mari'achuudha bilisaa yaada ofii ibsachuu jajjabeessuudha waan ta'eef irratti mari'anneerra yaada bal'aa kaafnee qophiin keenya kanarraaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera qophii biraatiin hanga torbaa walitti deebinutti horaa bulaa.